هاي هاي كبجمتوتا في جالتمتوتا جولي رومو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أركفوري أكم جرتو سنين جا الحمد لله رب العالمين أنيس نجاكي ترتيتكو فيسبوك الرتاس نيمبودا كوبي كي كوبي فرديتين وفيتشودا كوبي كي راتيس واي كيبوردي بريدا يوكان بريفة مبريدا توكو حالا كمين أكا إتي فيدمنو الأجودا barreeffama sanas yeroo ana akka Facebook yeste YouTube ya search godhu isin hunduni argitan jechuudha dhimma kiyya kanatti osoo dabruun dura haala hirmaannaa keessan irratti yaada tokkoon qaba hirmaannaan keessan gara YouTube kiyyaatiin baay'ee laafaadha akkasumas Facebook kiyya kanneen follow godhatan akka saffisan akka baay'atan kabajaan isin gaafadha jechuudha maaliif anaaf hamlee akkan hojii kiyya kanarraa of boodan deebine akkanaaf taatan beekaa jechuudha yeroo subscribe gootan akkan hojii kiyya kanatti gammadee fuulduraaf itti fufuu abdii koo osoon kutin jechuudha akkan jabaadhu itti fufuuf baay'inni nama subscribe godhu murteessaadha jechuudha please add friendly nan gaafatina Facebook kiyya Jaafar Kamaal irratti friendin isaa nama 5 guuteera yeroo hedduu yeroo video 35 keessaa video naannaa 20 irratti beeksisa irratti isiniif dabarseetiin jira jechuudha akka friendin kiyya guutee jiru kanaafuu friendin kiyya guuteera add friendly nan gaafatinaati follow godha na ordofan isin jedha akkasumas YouTube kiyya baay'ina namaatiin akka itti hirmaattan baay'ina keessaniin akka itti hirmaattanii YouTube kan akka guddistanii irraa fayyadamtanii anaaf hamlee taatan kabajaan isin gaafadha jechuudha haa ta'utii kun akkuma kanatti osoo ta'u arras haala beeksisa akkuma kanaan duraadha beeksisa taasifadhee haala akka itti YouTube kiyya subscribe gootaniif Facebook kiyya follow gootan isin agarsiisuuf follow yeroo gootan akka friendii kiyya tokkotti akka itti na ordoftan hubachuu ni dandeessu jechuudha Facebook irratti jalqaba garuu YouTube kanarraa isin agarsiisu Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha har'a keyboardii yookaan barreeffama bifa kanaa isiniif dhiyeesseetiin jira jechuudha barreeffama bifa kanaatti haala kamiin akka itti fayyadamtan isiniif dhiyeesseetiin jira jechuudha barreeffama baay'ee miidhagaadha bifa nama WhatsApp keessa jiruutiin jechuudha garuu mee YouTube kiyya kana sin agarsiisuuf Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha sana booda eega search gootanii ofsaan eeggatanii eega search gootanii eega haala kanaan isiniif ba'e YouTube kiyya kana nama subscribe goone barreeffamni diimaan kun isiniif ba'achuudha barreeffama diimaa kanarraa ni tuqtan jechuudha sana booda mallattoo notification gurraattii kanarraa ni tuqtanii haala kanaan YouTube kiyya subscribe gootanii waan YouTube kiyya irratti dabarsu tokko kallattiin hordofuu ni dandeessanii ho isa seenaaf daawwadhaadha guddisaan isiniin jedha inni biraan Facebook kiyya Jaafar Kamaal haala kamiin akka itti follow gootanii na hordoftan isin agarsiisuuf Jaafar Kamaal maqaa wal fakkaataa fayyadamuudhaan search gootan jechuudha haala kanaan eega search gootaniin booda sana booda YouTube Facebook kiyya kan isinitti mul'atu kana isarra ni tuqtan jechuudha achi booda as gadi dabruun barreeffama follow jedhu kanarra yoo tuqtan akka friendii kiyya tokkotti na hordofuu ni dandeessan anis isin hordofuu ni danda'a waan dabarsuus kallattiin hordofuu kan dandeessan follow ni gootan jechuudha sana booda as gadi dabruun mallattoo yookaan jecha safety jettu kanarra tuqtanii haala kanaan na hordofuu ni dandeessu kabajaan illee akka share waliif gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha waa'ee keyboardii kiyya har'aa yookaan cheez keyboardii kana haala kamiin akka itti fayyadamtan isin agarsiisuuf jechuudha keyboardiin kun kan buufatamu bifa lama garuu isin kan inni isin agarsiisu tokkichuma isa kanaadha jechuudha Play Store keenyarra ni seenna jechuudha keyboardii kana argachuudhaaf Play Store keenyarra eega seenneen booda jechuudha as gubbaa bakka search kanarratti cheez keyboard jettanii search gootan jechuudha isinitti mul'ata allamis search godhachuudha isa lammaffaadhaa fi kan isinitti mul'atu kanaadha keyboardichi jechuudha isarra ni tuqtanii sana booda open ni gootan jechuudha barreeffama an fayyadamu kana yoo fayyadamuu barbaadan jechuudha barreeffama an fayyadamu kana yoo fayyadamuu barbaadan jechuudha eega keyboardicha seentanii jechuudha eega haala kanaan keyboardicha isa kana jechuudha isa eega open gootanii jechuudha sana booda eega haala kanaan isiniif baname barreeffama feetan kana keessaa ni filattan jechuudha an fakkeenya barreeffama kanan fayyadamaa jira jechuudha keyboardii kanan fayyadamaa jira isarra ni tuqtan jechuudha kallattiidhaan download akkasin godhattanuuf gara Play Store itti isin dabarsa jechuudha isa kanallee download godhattanii eega isa kana download godhattanii apply kan jettu kanarra ni tuqtan jechuudha sana booda haala kanaan barreeffamichi bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu baay'ee bareedaadha jechuudha keyboardii baay'ee bareedaadha inni biraan setting isaa baay'ee as keessa seenuudhaan jechuudha as keessatti isinitti ni mul'ata jechuudha waan inni isin agarsiisu haala fakkeenyaaf an mee Facebook irra deemee waan tokko isin agarsiisuuf jechuudha Facebook irra seenee jechuudha haala isin barbaachisaa ta'e jechuudha isin agarsiisuu fi
Egaa as dhuftanii isinitti ni mul'ata jechuudha. Siitingii isaa kanatti jechuudha. Siitingii isaa asitti jechuudha bakka siitingii kanarra tuquudhaan jechuudha. Waan gara karaa asirraa jechuun guddina barreeffamaa yookaan qubee keessan hanga inni gurguddatu ol dheerina isaallee hanga inni akkam akka ga'u as keessa siitingii isaa kanarraa filachuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo isin nam tokko barreessuudha jettan siitingii isaa asirratti kan isiniif ba'udha. Haala kanaan barreeffamuu miidhagaa kanatti ni fayyadamtu jedheetiin yaada jechuudha. Qophii kiyya fuulduraatiin hanga walitti deebinuu turtii gaariin isin jedha. Qophiin kiyya har'aatis kanuma fakkaata. Indigatina jalqaba isa kana buufattan jechuudha. Jalqaba isuma kana buufattan isin jechuudha. Sana booda kan barbaadan isa keessaa filattaniit irra tuqxan jechuudha. Egaa bifa kanaan isiniif ba'ee jechuudha. Kan barbaadan filattanii as keessaa keeboordii hedduu as keessa jira jechuudha. Keeboordii babbareedaa jechuudha. As keessa jira. An garuu isa kana fayyadamaadha jechuudha. Isa isinitti mul'atu kana. Isarra yoo tuqxan gara Play Storeetti isin dabarsa. Gadi buufattan jechuudha. Isa kanallee jechuudha. Eega gadi buufattanii sana booda Play kan jettu kanarra tuquudhaan banattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Keeboordii baay'ee bareedaadha. Qubee isaallee guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Settingiin isaa achuma keessatti isinitti mul'ata. Qubee isaa guddifachuu ol dheeressuu akka barbaadanitti jechuudha. Itti bashannanuu ni dandeessu jechuudha. Qophiin kiyya har'aatis kanuma irratti kan raawwatudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.